Sagalee raggaatu ibsaadha ni kaasa. Yoo na argate. Amma na dha. Oi kan mana argate jaane orang suran kan. Paka to cuma naga. Kita ni boda. Oke cuma angkaza ye. Oke cuma berapa? Oke cuma berapa? Bakal diceritakan nanti kalau. Ini cerita foto dah. Bisa ke? Video dah. Kita kisah mangga tu. Bulo dia bulo oh 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 kabajamtoota qeerroo fi qarree magaalaa Naayiroobii keessatti argamtan iddoo filachuudhaan iddoo garaagaraa deemnee bakka iddoo garaagaraa waan akka nu barbaade waan nu hin taaneef amma kaareen bakki itti argamnu Sahara jedhama bakki itti argamu achi argamna turiiba dabartanii yoo jettan dhufuu dandeessu dhiifama waan bakka iddoo garaagaraa himaa turre amma akka isin argitan ilaala kun qeerroo fi qarree asii wal argamte Bulo kia bulo ya bulo kia bulo kia bulo ya bulo kia bulo ya bulo Makina kana bira asli guys. Iko akan sih kak. Acubeku, tukani tola nuraeku. Ni kota. Acubeku, tukani tola nuraeku. Nanan. Oh, kana ura. Koko. Nurab, kana mau kaji, kana nurab, kan mau itu sudah kaji. Nana, Live is here, live is bagus. Live is bagus. Bekas lah jadikan berarti tukang. Ini
Akas. Kerro jawa kana makas. Akas. Sudah jatuh mana? Bulo. Akas. Kerro jawa kana makati. Aduh sana masih terus ya. Aduh sana masih kan. Oh ya kan. Selalu terus terus ya. Sini tip tiga lagi. One dah lagi. Akas kok hati-hati segera nawar भाई. Sene wala ka. Siapa? Nama berapa dia? Kerro abdi sama Oromo. Arre. Jadi sana. Seru ah, lepas dua tu sinda dapat ini. Di sana. Bakal gaya tadi dapat tadi. Asik tu sih kakak. Bukan orang lama orang itu nanti saya. Lama nutu. Cumbeku. Bello ya bello. Awoy nak sekali. Bello. Live jirta dah. Bullo, imam bullo. Kerro jawara kana cafaru jiti. Bullo. Kamacu dari saju jari. Lala, Jawar Muhammad baganaga amba tadi akas mas. Idam ton siasa kan Muhammad panis ke. Kolega kamacu ayana. Jawar celebration. Me wali nakasa kati sikena. Sikena. Ilma duga beku. Abutola mana hidaula. Karena kita aku gerak. Celebration Jawar Muhammad. Kongra. Bambiya Romoda, Biya Bulchan Maboda. Gartu vi damatuni. Biya Bulchitu Jawar tu Biya Bulcham. Abbaan biyyaa ba'ee jira jechuudha. Gammachuu guddatu nutti dhaga'ama. Hedduu gammanneerraa nuti akka qeerroo Naaroobiititti hedduu gammannee jirra. Waan jennee ibsannullee hin beeknu jechuudha yeroo ammaa kana. Ayyee obboleessa kiyyaadha guyyaadha gammachuu maaltu si dhagahame jennaa asitti argamte. Ayyee baay'ee tokko gammachuu guddatu na dhagahameera. Sababiin isaas qondaaltonni teennaa Jawar Muhammad dabalatee Obbo Baqqalaa Garbaa Dajanee Xaafaa fi akkasuma Shamsaddii Xahaa Arafaat eegdonni Jawarii hundinuu mana hidhaatti waan nu ba'aniif gammachuu guddaa irra jirra.
kun gammachuun kun gaamiti Oromoon micciiree ammallee harka biyyi qabee warroota hafanii yeraan kumaatamaan laakkaman sanniin mana hidhaati baasuu qaba. Gammachuun kenna inni dhumaa gaafa san gaafa Abdii Raggaasaa fa'a gaafa Koloneel Gammachuu ayyaanaa fa'a warroonni kunniin qondaalonni abaaboo kunniin gaafa mana hidhaati ba'anii jedhan hundi kennaayyuu Oromoon tokkoomne Oromoon tokko taanee Abiyyiin harka micciirree Abiyyiin irraa teessoo hin fuunaa kan oduun. Haayee obboleessi kiyya kot. Tasho kot. Haayee. Sasa. Lina irraa dubbannaa. Lina. Kenneef alaabaa. Kabajamtuu sabboontuu teennaa. Jechuun maali? Gareedeenyaan? Yoo maal untuun tarree Gasis. Lafa tus. Gasis. Ayee dubbadhu. maali dubbatu? Yaada kenni waa'ee hidhamtoota siyaasaa gahii kama irratti fi kama amma mana hidhaa jiran irratti gammachuu sitti dhagamee fi maaliif akka miirri akkamitti dhagamee akkasitti argamte uummata Oromoo bal'aa. Ayyee galatoomaadhaan nuti asitti kan argamne farraan kana miseensa gamtaa qeerroo fi qarree Naayiroobii bakka bu'uudhaan gammachuu keenya ibsachuudhaaf hamma ta'e miseensonni keenya akka waliigalatti argamuu baannus nuti isaan bakka bu'ee iddoo kanatti argamneeti jirra. Kaayyoon bakka kanatti argamuu fi dandeenye hooggantoota keenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo badii takkaan maletti waggaa tokko oliif mana hidhaa keessatti dararamaa turan bu'uu isaanii irratti xiyyeeffateeti asitti kan argamuu dandeenye. Gammachuun keenya guutuu hin jaamu maaliif qondaalota ol aanoon adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti mana hidhaa jiru. Yoo xiqqaate ilmaan Oromoo 13,000 oltu mana hidhaa jira. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa jumlaadhaan hidhee mootummaan sirna bilchiginnaa kuni chirichaaroodhaan akka jumlaadhaan hidhee chirichaaroon akka nu baasu hin barbaannu. Soo kanaafuu hundinuu hidhamanii jiraniif qabsoo saba kanaatii fi Oromoo fi Oromiyaaf jaanii waan ta'eef jecha dargaggoonni dhaloonni ammaan tanaa kun gumaa Hacaaluu hin baasne. Gumaa Hacaaluutis ta'ee kabaasu numa kanaafuu bakka jirru cinnee qabsoo goota Oromooni gootummaa nuti abbootii keenyarraa dhaallee asiin geenye gootummaa abbootii keenyarraa dhaallee immoo galmaan goodha. Oromoo fi Oromiyaa kan kabachiisu dhaloota kana waan ta'eef jecha namu dubarran moral dubarran namu jechuun bakka jirru qeerroo qarree haawwan abbootiin keenyas qabsoo ilmaan isaaniirratti dhiisanii galanii rafoo osoo hin taane kaayyoo ilmaan isaanii gabbahanii fi dhumaa jiran maaliif dhaloonni amma jiru kun jenereeshinni kun yoo jiraate boru biyyattii bakka bu'a waan ta'eef jecha abbootiin haadholiin ilmaan isaaniitiin waliin dhaabbatanii qabsoo itti fufuu qabanii nuti ammallee gammachuun keenya irruudha maaliif Hacaaluu dadhabne gumaan goota kanaa hin baane Hacaaluun goota dhaloota kanaati qabsaawaa mirga dhala namaati. So kanaafuu dhaloota kanarraa waan baay'eetu eegamaa namuu bakka jirru jabaannee hooggantoota keenyas haalli nageenya biyyattii namuu kanuma argaa jiru kana biyyas eeggachaa hooggantoota keenyas eegaa uummattoota hooggantoota qondaala ol aanoo adda bilisummaa Oromootiifis sagalee tahaa qabsoon cimee itti hafuufuun galee hin rafnu inshaallah Oromoo fi Oromiyaan ni bilisoomti. Amma dhaadannoo tokko dhaadanna. Dubartii harka kenna kana godhe dhaadanna. Nuti qeerroon Oromoo Jawaar waliin hanga lubbuu keenya kennutti waliin dhaabbanna lafa Oromoo hin gurgurru qe'ee keenya irratti hin ajjeefamnu nafxanyaaf harka laannu nafxanyaaf lafa teenya hin kenninu lafti keenya lafee keenya lafti keenya lafee keenya lafti keenya Jawaar Mohammad ijateenna Jawaar Mohammad ijateenna Baqqalaa Garbaa ija keenya Baqqalaa Garbaa ija keenya Abdii Raggaasaa ija keenya
Jalmaron ija keenya Jalmaron goota keenya Jalmaron goota keenya Jalmaron diina kennaa miti goota keenya goota keenya goota keenya goota keenya nuti qeerroo Nairobi tokko taane ummata keenyaaf dhaabbachuudhaaf waan dandeenyuun qophiidha yoomillee kijibduu fi afuuftuun addaan nun qoqqooddu yoomillee addaan nu baasuuf warri yaaddan addaan nu baasuu hin dandeettan galatooma qeerroo isin jaaladha namni biraa dhaadannoo qabatan akkuma isin argattan kana qeerroon Oromoo kuno poosterii hojjisiifachuudhaan akka isin argattan kanatti miira isaanitti dhagahame gammachuu isaanitti dhagahame agarsiifataa jiranii akkasuma qeerroof qarreen qabsooftuun takka osoo maratti nafin waan dandeettuun absaa jirti dubbadha tamas ta'e obsituun ama obsitu koko kadir as daawwadha. Akkam jirtanii kabajamtoota keenyaa ilmaan Nairobi keessatti argamtan hundi keessanuu har'a kabajaa qabsaa'onni keenya mana hidhaa keessaa ba'anii fi har'a gammachuu isaanii asitti hirmaachaa jirra hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Ayyoonni keenya ammoo kan mana hidhaa keessa turanii ba'anii har'a ammoo gammachuu guddaatu nutti dhagahame waa hedduu keessa dabarsanii xiqqoo ammoo wanni hedduu xiqqoo keessa kiyyannatti dhagahame Hacaaluu bakka isaan jiran kana keessa xiqqoo nu keessa ardachuu isaati nu keessa ardachuu isaatitti illee hin dagannu yoomiyyuu nu keessa jiraata onnee keenya keessa jira har'as borus ammoo yaadannoo hedduu nu keessaa qaba waan ta'eef Boleh, mira keessa seenteellee boo jirti laal amma mira uf qabu dadhabde akkana nama gubaa namni sabaaf quuqama qabu sorry hin boo'in kot boo jirti akkana mira keessa galtee Hacaaluu yaadachuudhaan qabsaa'ota mana hidhaa tafan yaadachuudhaan imimmaan qabachuu dadhabde kanaaf akkuma si argitan kan obboleessa kiyya ibsa gammachuu sitti dhagahame maaliif asitti argamte? Ani akkam jirtan duraan dursee nagaa isin gaafadha. Nageenyi koo isin haadha kabajaa. Ani gammachuu ibsachuuf qofa osoo hin ta'in gammachuuf gaddillee wal keessa nutti garuu haa ta'u qabsaa'ota keenya baatii 18 ji'a 18 mana hidhaa turan har'a mana hidhaatiin nu baane. So gammachuu san ibsachuun xiqqoo nutti jabaataa biyya ormaa keessa irra hanga danda'ametti sochii tokkummaa qeerroo Naayiroobiitiin hanga danda'ametti wal taanee nama 2-3 illee ta'u namni waan yaade bakka geesse jechuudhaaf asitti argamne garuu haa ta'u gaddaa Hacaaluutti illee osuma qabnu gammachuu Jawaar Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Shabshaddiin ta'aa hidhaadhaan nu ba'an ammoo ibsachuu hanga dandeettii teenyaatiin asitti argamuun keenya tana fakkaata galatooma. Baay'ee ulfaadhu obboleessa keenya baay'ee yaada bareedaa nu kennite. Kanaaf obboleessa kiyya si'aati. Thank you obboleessa kiyya galatoome. Gammachuu fi gaddallee waliin beeku. Guyyaa addaa lafa kana jiru illee beeku waan ta'eef gaddaaf gammachuu illee waliin ibsuu hin danda'u. Wanti guddaan natti akka gammachuutitti fuudhee jedhu hayyoota teena waggaa akkasii turanii akkasitti dararamanii sababa keenyaaf dararamanii har'as borus bakka isaan jiranitti waan jiraatanii isaan wajjin jirra isaan biraan hafu abdii keenya isaanii ijji teenya isaanii yoomiyyuu abdii keenya kan du'ellee abdiin isaa kaayyoon isaan tuule itti jirraa jedha galatooma kuleessa. Ayyee daawwattoota keenya akkuma isin argaa jirtan kana qeerroo qarree magaalaa Naayiroobii keessatti argamanii qeerroo qarree magaalaa Naayiroobii keessatti argaman kana qofa osoo hin taane baay'eedha baay'eetu as keessatti argamu garuu ammoo waliif hubannaadhaan illee wal jaamuudhaan illee osoo hin taane waan dingata nutti dhufe waan ta'eef kanaaf haguma argitan kanaan dhufnee gammachuu keenya miira nutti dhagahame ibsachuu jirra
tokkoffaa miirri gammachuu nutti dhagahame maal yoo jettanii akka isiniif yaaletti qeerroon Oromoo erga abbaan qeerroo Jawaar Mohaammed mana hidhaa seenee booda gargar badanii gargar faca'anii diinni adda nu facaasee kun garas dubbata kun waan fedhe dubbata gara fedhe oola akkasitti addaan nu bittinneessaa turan. Amma Jawaar haga hidhaan nu bahe mataan keenya kan qara adda bade sun amma walitti nu deebi'eera jechuu natti mul'ata. Amma akkuma si argitan Oromiyaa keessatti magaalaa cufa keessatti baay'ee goota isaaniitiif hayyuu isaaniitiif gammachuu isaanii akkuma argaa jirtan miidiyaa irratti illee hordofaa jirtanitti gammachuu isaanii ibsataa jiran. Nullee akkasuma akkuma isaanii biyya Oromoos jiraannu isaan biraa hin hamnu jechuudhaan gammachuu keenya ibsachuudhaaf asitti argamnee jirra. Kanaaf hosteelii kanas sochii tokkummaa qeerroo fi qarree magaalaa Naayiroobii keessatti argamutu hojjechiisee bifa isin argitan kanaan bareedaa kanaan hojjechiisee qeerroon isin argitan kun isiniif agarsiisaa jira jechuudha. Sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii hundeeffamuu isaa Jawaar Mohaammed fa'aa dabalatee hidhamuu isaaniitii fi qabsaa'aa mirga dhala namaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu sababeeffachuudhaan gaafsan kan dhaabbateedha. Akkasuma manatti hin galle magaalaa Naayiroobii keessatti sochii gurguddaa baay'ee gurguddaa dalagaas turanii ammas dalagaa jiran jechuudha. Warri kunniin sochii tokkummaa qeerroo fi qarree magaalaa Naayiroobii keessatti argaman jechuudha. Dhaamsa waliigalaa takka qaba. Akkuma waliigalattuu ilmaan Oromoodha biyya alaatii fi biyya keessa jiraatan keessattuu dhaloota amma jirru kanaaf dhaloota jenereeshina keenyaa fi seenaadhaan beena ture hammeenya alagaan diinni sirni Minilik uummata Oromoo abbootii keenya irratti raawwataa ture jechuudha. Ammaan tana garuu sirni amma jiru kun sanirra cimee sirni bilchiginnaadha. Ilmaan Oromoodha abbootii gadaa dabalatee jumlaadhaan Wallagga, Walloo, Gujii, Booranaa fi Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti gocha suukanneessaadhaan ilmaan Oromoo kaan jumlaadhaanidha. Kaan illee jumlaadhaan ajjeesate jira. Kanaafuu wanta kana balaaleeffatu kan qabu uummata bal'aadha. Akka waliigalatti wanta kana dura dhaabbatee balaaleeffachuu kan qabu uummata. Maaliif gaafa dura Wallaggi dhiituu namuu ni rafe Wallaggaa irra nyaatee borusitti as deebi'e waan ta'eef jecha kaayyoon jaraadha Oromummaa sabboonummaa Oromoo balleessu Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuudha. Kun kaleessan taane dhaloonni kun dhaloota baratee dhaloota bayyanoota qabu dhaloota tiiqiitii dhaloota gootummaa abbootii isarraa dhaale waan ta'eef jecha dhaloota gabroomuu miti gabroomullee hin hayyamu. Kanaafuu gaafa tokko du'e keenya walirratti akka hin laalle hadaraa rabbi sodaadha Oromoo. Namuu bakka jirtanii foonkeetii kaduu san beekullee baattu foonkeetii Oromummaadha dhiiga walitti qabda waan ta'eef jecha du'aatii duguggaa sanyii ilmaan Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti raawwataa jiru balaaleeffachuu qabna. Sirni kaleessa sirna wayyaaniitii hojii dalagaa turte viidiyoon irrallee maqaa bilchagannaatiin ilmaan Oromoo Oromiyaa yakkaa Oromiyaa saamaa ilmaan Oromoo ajjeesaati jiranii. Kanammoo uummanni faccisee ifirraa lolee manatti Jawaar faan hiikaman hooggantoonni siyaasaa Oromoodha. Hiikaman jee manatti galee wanni ijoo hin qabu gammachuu isaallee bifa murtaawaa ta'een bifa daangaawaa ta'e takkaan ibsachuu qaba. Maaliif gammachuun teenya guutuu miti yookaan xiqqaate magaalaarra haga gandatti ilmaan Oromoodha manneen hidhaa keessatti kan argamanii baga gaditti bineensaan ajjeefamanii nyaachifamaa kan jiranii. Soo kanaafuu namuu bakka jirru walirratti ilaaluu dhiisnee qabsootti cimnee wal dhageenyee tarsiimoodhaan masakamnee qabsoo cimsinee sirna kana ifirraa fonqolchuu qabnan ja'a galatooma. Ulfaadha akkasuma nu qaba. Kabi diriirsi qabi. Ilma dhugaa beeku. Isaan jaalatanii osoo hin taane karaa deemanillee wallaalanii qabsoon uummata Oromootiif karaa waan hundaan jechuun jaamanii fi gara sana gallakkisanii gammachuun keenya waliigalatti kan gammachuu dandeenyu warri hidhatti hafee
warroonni gadi abaa'oo bakka bu'an tokko isaanii wanti haaranii dhageenye jiru wanti galaqqifame jiru jarri kunuunti ol faana galaqqifamuu qaba kan dabre jalli kun deebisuu waan warra mana hidhaa jiru gadhiifamanii mana hidhaatii bu'uu qofti osoo hin taane bakka isaanii malu jara kana kan isaanii malu mana hidhaa osoo hin taane warra jijjiirama kana itti wanta wareegamu barbaachisu hunda hafalee bakkaan geetu har'a mana hidhaa keessa ture duraanis hojii takkaa malatti hidhamee jechuudha. Warroonni wanta takka gaafa sanis diina keenya ta'aa ture ammallee hanga qabatanii akka diina keenya ta'e jarri amma mana hidhaatii akka ba'e wanta gahee isaanii wanta isaan bakka isaanii malu takka akka argatan eegnaa jechuudha. Galatooma ulfaadha. Ulfaadhu. Hayyee akkam jirtanii uummanni Oromoo guutuuni guyyaadhaa tokkummaa qeerroo Naayiroobii waliin asitti argamee gammachuu guyyaadhaa kana isaa waliin qoodamuu kiyyaaf gammachuu guddatu na dhagahama akka nama dhuunfaatitti illee akka sabaatitti illee qondaalonni kenniin kabajamoo obbo Jawaar Mohaammed kabajamoo obbo Baqqalee Garbaa fi kabajamoo obbo Dajanee Xaafaa akkasumas ijoolleen eegdota Jawaarii dhugamaan isiniin jedhaa lubbuun jiraanne guyyaadhaa kan Jawaar hin bayaa Jawaar mana hidhaatii hin bayaa kan jedhu yaannee hin beennu garuu rabbiif galanni haa ta'u wanti isaaf dadhabamu tokko illee hin jiru ofii isaatiin qabsoo Oromoon armaan dura micciiraa ture saniin dadhabbii Oromoon armaan dura dadhabaa ture saniin qondaalonni keenya mana hidhaatii yaa'aniiranii warri yaa'e kun qofti gayaa miti Oromoon ka of dagatuu hin qabne Oromoon ka beekuu qabu hidhamtoonni siyaasaa warroota kumaatamaan lakkaa'aniitu mana hidhaa jiran isaan keessaa yoo haga ta'ellee maqaa isaanii eeruun natti ulfaatee jedhe namoota akka Jaal Abdii Raggaasaa namoota akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa namoota kanneen namoota bebbeekamoo quuqama sabaa qaban mana hidhaa keessatti nu jalaa waan hafaniiraniif Oromoon ammallee qabsoo isaa micciiree itti fufuu qabu. Qabsoon yoo micciiree namicha kana harkaa uummata kanneen baase malee ummanni kunniin lubbuun isaanii nuuf baraaramuu hin danda'aman. Lubbuu isaanii baraaruu ka danda'u uummata Oromoo bal'aa kana waan ta'eef Oromoon hin rafin dammaqi saba kan kee kana saba yoomiinuu sabni bal'aan hin kufu sabni bal'aan yeroo hundaayyuu mooyataa waan taateef adhallee inuma mootaa borullee inuma moota. Amma Jawaar fa bayaniiran jennee Baqqalee Garbaa Hamzaa Booranaa fa bayaniiran jennee gammachuun nu dhagahamu of course gammanneerra garuu gammachuun guddaan gaafni nu gammannee tasgabboofnu gaafa hidhamtoonni siyaasaa Jaal Abdii Raggaasaa fa mana hidhaatii ba'an gammachuu keenya guddaa gaafsan ibsanna warroota amma mana hidhaatii ba'anii raasaa jiran kan especially ijji keenya ijji Oromoo qaroon Oromoo Jawaar irra ta'uu qabdi. Armaan dura Hacaaluun karaa hin beekamne nurraa nyaatameera. Kana booda ammoo lubbuun nama kamiyyuu. Kana booda ammoo lubbuun Oromoo kamiyyuu du'uu akka hin qabne Oromoon an saba kanaaf quuqama jettu ija kan kee gara ija Jawaarii kaasii ija gara Baqqalee Garbaa kaasii ija gara namoota sabaaf quuqamanii kana kaasiiti nama kan kee tiffadhu nama kan kee eeggadhuun dhaamsa kiyyaa galatooma. Ulfaadhu. Akkasumas warroonni magaalaa Naayiroobii keessatti argamtan dhaamsi isin hin geenye ifa mormofodha jecha amma dandeenyeen ibsaatuma turre yaamaatuma turre lallabaatuma ture gama gootinis namoota biyyaasa keessuma isaanii himaatuma turre kanaaf warroonni sochii tokkummaa qeerroof qarree magaalaa Naayiroobii keessatti argamtan waan tasa ol kaanee miira nutti dhagaameen kaane malee waan mariidhaan isin uffannee deemnee miti loofodhaa isin jecha nutti illee naalina gama biraatiin qabsaa'onni mana hidhaa keessatti hafan ammas ni jiru qabsaa'onni abaaboo tokko illee hin baane kanaaf qeerroof qarreen Oromiyaa isaanii ija gara qabsaa'ota mana hidhaa keessatti hafanii
irratti deeffachuu qabna. Qeerroon Oromoo manatti galuu qabnu dura hooggansa dhabne hooggansi keenya nu baheera bakka nu bahetti ammoo eeggachuu qabna. Diinni nu eegu hin jiru nutu eeggachuu qaba. Eddoon inni abdatee biyyatti galee uummata Oromootii fi rabbi qofa jedhee jira. Uummata Oromoo kan eegu qeerroodha. Qeerroo alatti waraanni Oromoon qabu tokko illee jiru. Kanaaf Oromoon qabsaa'ota bira dhaabbatee diinaaf osoo waliin gurgurin, osoo amantii waliin qoqqoodin, osoo kutaadhaan waliin qoqqoodin qabsaa'ota ofii jabeeffachuu qaba. Jaalmaroo jabeeffachuu qaba. Jawaar Mohaammed jabeeffachuu qaba. Qabsaa'ota ofii hundumaayyuu jabeeffachuu qaba. Dhaamsa kooti. Kanaaf amma asii argamtan kanaan gammachuu kana ibsachuu waan asii argamtee jiru. Galatooma ulfaadhaa addunyaa irratti galchachuu isaanii akka Oromootti akka qabsaa'aa Oromootti isin jaaladhaa ulfaadhaa tura ulfaadhaa isin jedhu. Ulfaadhu galatoomi guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.